kee keessatti sodaan dukkana qabreetti, sodaan qileedha. Namni sodaatu milkaa'uu hin danda'u. Namni kijibu milkaa'uu hin danda'u. Hojiilee kamiin keessattuu jireenya keessan keessatti kijibaa fi sodaa irraa bilisa ta'a. Waan hojjettanii fi waan dubbattanii itti amanaa hojjedhaa, itti amanaa dubbadhaa. Hojjettee hin gaabbin, dubbattees hin gaabbin. Utuu hin hojjetin itti yaadi, utuu hin dubbatin itti yaadi. Kanaan alatti milkaa'inni kan kee baay'ee salphaadha. Nama hin abdatin rabbii tokkochaa fi ofitti amantummaa, dandeettii fi cimina kee. Eenyummaa keetiin booni kan namaa hin hawwin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel naaftu jirtu ashama harka fuudhee jedhee jira. Warroonni amantii biroos akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Egaa arras viidiyoo haaraa mata duree haarawaan yeroo haarawaan walitti deebinee jira. Amma achillee rabbiin nu haa eegu. Balaa badduu hamtuu irraa rabbi nu haa qabu, nurraa rabbi haa deebisu. Kadeemnee itti dhadhuu fi kadeemee itti dhufullee jechaati. Mata duree koo irraa gaarummaa ka jedhu irraa hin dubbadha. Okay. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya yaada yoo qabaattan saanduqni koomintii banaadha. Yaada keessan koomintii jalatti naaf laachuu yookaan barreessuu hin dagatina. Isiniin jechaati gaarummaan faayidaa isaa an hamma tokko irraa dubbachuu barbaada yookaan hamma argee fi hamma ilaale tokko irraa dubbachuu barbaada. Gaarummaan fayyaa qalbiiti, raahaa sammuuti, ifa jireenya keetiiti, dheerina umrii keetiiti. Namni gaariin tokko umriin isaa addunyaa kanarratti hedduu gabaabduudha. Jireenyi isaa yeroo hundaa garuu gammachuudhaan akka guuttametti jiraata. Namni waan gaarii hojjetu, namni waan gaarii dubbatu yeroo kamiyyuu jireenya isaa keessatti gufuun garuu ni baay'ata. Mirqinyaan, haasidiin, hinaaftuun nama gaarii fi nama waan gaarii hojjetu, nama waan gaarii dubbatutti ni baay'ata. Nama gaarii tokko waa hedduutu mokkortitu itti baay'ata. Milkaa'inni isaa garuu yeroo hundaa salphaadha. Kan isa sakaaluu fi kan isa kuffisuu fi itti deemu baay'eedha. Firas ta'ee alagaa. Diina fagoo irraa utuu eeggattu diinni karaa kan kee garuma kan kee jalatti jira. Ormatu namiidha jettee utuu eedduu firri kan keessi miidha. Nama gaariidha. Waa hedduun hin ta'an, waa hedduun hin dabaniif. Jireenya ilma namaa keessatti bu'aa bayii hedduu fi chaalenjii hedduu dabarsuu danda'a ilmi namaa jechuudha. Chaalenjoolee kanneen keessatti kan abdii nama kutachiisan, kan harka nama kennachiisan baay'eetu jira jechuudha. Ati gaarii yoo taate, obsa yoo qabaatte, amala yoo qabaatte, yeroo hundaa bal'iftee yoo yaadde, yeroo hundaa xiiqii namatti qabachuu, hisdii namatti yaaduu, hinaaffaa namatti baay'isuu irraa yoo fagaatte, ani waan kana gochuu danda'a jettee ofitti amantummaadhaan yoo hojjette kan si gargaaru rabbii keetii fi gaarummaa kan keessan ofitti amantummaa kan keeti. Hojii wayii eegaltanii hin sodaatina. Ebalumaan naan jedhaa akkana yoo hojjedhe jettanii hin yaadina. Waan hojjettan tokko irratti nama hin abdatina gonkumaayyuu. Sababni isin nama hin abdanneef namni guddina kee irratti fira keetu diina sitti ta'a. Kasi guddisuuf guddina keetiif sii gammadu siif rabbii tokko yoo taate malee addunyaa kana irratti baay'eetu jira jedhee hin yaadu. Pireesidentiin guddaan guddinni kan kee kan ibiddatti qabu yookaan kan hinaafsisu yookaan kan gubuudha jechuudha. Kallattii ittiin si kuffisu, kallattii ittiin si miidhu namoota soqan qofa jechuudha. Kana waan ta'eef daandii tokko yoo eegalte imala of duuba hin mil'atin. Hojii tokko yoo eegalte nama hin abdatin. Yeroo hundaa kaayyoo kee karoorfattee eegalte san yaadadhu. Ejjennoo kan kee gara fuulduratti tankaarfadhu. Iddoo namaaf hin kennin, yeroo kee hin qisaasessin. Waa lama seeraan eeggadhu. Haqa namaa sirritti eeggadhu. Yeroo kan kee sirritti eeggadhu. Yeroon kan kee daqiiqaaf sekendiin sitti lakkooftuun bilaashatti sirraa dhumachuu yookaan sirraa lixuu hin qabdu. Waa hunda keessatti yeroo kan kee kabajaatti godhe akka namni keessii kabaju yoo barbaadde jechuudha. Namatti hin hinaafin. Hinaaftuu ammootu sodaattee jalaa hin gorin. Cabsii ija keessa
yeroo cabsii ija keessa siin jedhu maal si fakkaate jecha yookaan gochaanii miti hojiidhaan cabsita mirqanyaaf hinaaftu yeroo namni hojii tokko irratti sitti hinaafee gadi si dhiitu ati oluma dhiibadhu yeroo hunda waan gaarii gaafa hojjettani nama isin deeggaru baay'ee hin argitanii nama isin miidhu yookaan nama hojii kana isin jalaa fashaleessu yookaan nama isin dadhabsiisuuf deemu malee nama isin gargaaree hamilee isinitti horee waan ati dadhabe jettee of keessatti sodaatte tokko ni dandeessa jedhee gara waan sanitti si dhiibu yookaan si kakaasu hin argitu. Waan san irraa nama si deebisuudhaaf yaalii taasisu tattaaffii taasisu malee jechuudha. Nuti kallattii hedduun wal miidhuudhaaf yaanna. Kallattii hedduun kan wal qabuudhaaf yaanna. Kallattii hedduun sisteema walirratti baafna. Keessi kee qulqulluu yoo ta'e shiraa fi dhara kana jala ammootu rabbii fi gaarummaa kan keettu si baasa jechuudha. Yeroo har'aa galata namaa taatee oolmaa namaa ooltee tola namaaf ooltee nama san tolaa fi galata oolmaa an ooleef yaadata namni kun jettee hin eegin. Namni ati umrii kee guutuu tola ooltee fi galata taatee fi baachaa turte rakkoo hedduu keessaa baasaa turte gaafa waan takka si gaafatee sirraa dhabe oolmaa fi galata kan keessaan guutuu dagatee lafatti dhiite irra deema. Galata yeroo dheeraa ati ta'aafii turte gaafii guyyaa tokkocha waa si gaafatee sirraa dhabe santu diileetii godhee eeksii irra kaayee diimaa itti maree bira lufa. Kana namni keenya yeroo har'aa galata waan hin beeknee fi waan namaa gootu rabbii kan keetiif jecha godhi. Namaaf gootee galata namarraa hin eeggatin. Erga namaa gootee namarraa deeffachuudhaaf waan namaa goote sanii nama hin qeeqin, nama hin tuqin. Bakka maaliidhaafuu jennaan kasii kennu rabbi feetee kennite waan taateef rabbi irraa eeggadhu malee namarraa hin eeggatin. Inni beekaa ofiyyoo sii hin kennin. Kanaayyuu waan namni sinsii godhe duraan dursoo waan namni sinsii godhe hin dagatin. Waan namni namaa godhe oolmaa namni namaa oole tokko tola namni namaa oole tokko dagatu jireenya isaatti galataa fi tola rabbiin itti ooleyyuu hin yaadatu. Taargatti irratti alhamdulillah jedhi galata rabbii kee galfadhu. Tahafte ammoo du'aa itti kadhadhu. Inni si gargaara yeroo hundaa jechuu barbaada. Gama biraatiin ijoolleen keenya hedduun wal sobuu, wal miidhuu, wal qeequu, wal cabsuu, wal tuffachuu, dalagaa gaarii irratti wal guddisuuf hin deemu. Kana kanutti godhu maalinni ijoolleen keenya hedduun isaanii dhugaa dubbachuudha. Fakkeenya yoo fudhanne imala sooshaal miidiyaa kana irratti wantoota hedduu argaa oolla, wantoota hedduu dhagayaa oolla anarraa kaasee isin dabalatee jechuudha. Okay? Maaliidhaafuu jennaani yeroo hedduu wanti tokko gadi qabnuuf, wanti yeroo hedduu walitti hinaafnuuf, wanti yeroo hedduu wal arrabsinuuf, wanti yeroo hedduu sababa malee argaa walii jibbinuuf, wanti yeroo hedduu sababaa walitti sodhee waan xiqqoo irratti wal hifachiifne, wal gufachiifne, wal mufachiifnuuf maal beektanii? Rakkoon anaaf si jidduu jiru tokko hin jiru. Ana si kan waliin nu fide miidiyaadha. Miidiyaa irratti wal barre sagalee walii dhageenye suuraa walii dhageenye argine malee bakka tokko teenyee tirii tokko irraa waliin nyaanne waliinuu hin dhufne jechuudha. Anumaa fi si'ii garagara biyya jiru kanatu jireenyaa fi argaa walii dadhabee boolla walii qotuudhaaf karaa fi kallattii waliif suqa jechuudha. Hamma danda'u tokkoon si miidhuudhaaf yaada. Hamma dandeessu tokkoon ammoo na miidhuudhaaf yaada. In guddatta yoo jedhe rabbiin ni guddatta, ni kufta yoo jedhe rabbiin inuma kufta jechuudha. Ati ofitti amantummaa guutuu qaba. Shiraa xaxxuu gantuudha. Iddoo hin qabaatiin cimmiqqi godhii qabiitiin uf jalaachi darbiitiin bira lufi yeruma hundaayyuu wallaahi. Namni tokko gaafa daandii sirrii irra jiraate husuusitu itti baay'ata, hamatu itti baay'ata, qeeqatu itti baay'ata, ka jaalatu caalaa ka jibbutu itti baay'ata. Garuu yeroo namni kallattii hedduun akka udaanitti si ajeeffata, yeroo namni kallattii hedduun sababa tokko malee si jibbu waatu sitti dhagayama. Daandii jirtu kanarraa akka ati maxxuuf, akka ati dabdu, akka duubatti si deebisu si taasisuu yaala namni kun jechuudha. Jibbaan sababa tokko maleedha, qeeqiinsi sababa tokko maleedha, arrabni sababa tokko maleedha jechuudha. Maal nama godhe ka jettuun hedduu sitti dhagame, yaada keessa si galcha, kaayyoo keessa harkaa fashaleessa. Garuu ofitti amantummaa yoo qabaatte kana hundaa bira darbuu dandeessa jechuudha. Ati karoora tokkoon YouTube channel hojjechuuf yoo dhufte waan barbaadde irratti hojjedhu, akka barbaadde irratti ta'e
wanti ati gochuu qabdu asirraa baduu hin qabdu. Ka asirraa si balleessuuf deemu immoo asirraa balleessuudha qabda malee jechuudha. Iddoo hin kennin. Feetu udaan fide asirratti laaqi mana kan kee irratti jechuudha. Waan barbaade hojjechuu, waan barbaade dubbachuu, waan barbaade gochuu dandeessa. Wanti kun waan kan keeti. Miidiyaa dhuunfaa kan keeti waan ta'eef jechuudha. Utuu mana namaati kataate, utuu miidiyaa namaa tokko taate irratti dubbachuudhaaf yeroo si gaafata, irratti teessee dubbachuudhaaf, yaada kee ibsachuudhaaf kadhaa yookaan yeroo yookaan caarraa si barbaachisa. Argitee mana kee irratti garuu akka feete dubbachuu, akka feete hojjechuu, waan feete gochuu mirga guutuu qabda. Hayyama tokko nama tokkorraa si hin barbaachisu. Mana kan kee waan ta'eef jechuudha. Mana kan kee waan barbaade irratti hojjettee, waan barbaade irratti dubbattee deemuu biraa hin dandeessu. Namni maaf akkana taate siin jechuu hin danda'u. Akka feete ta'uu mirga qabda. Waan kan keeti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jennaan walumaa galatti wantoota tokko bu'aa bayii hedduutu jira. Muudannoolee gufuulee hedduutu fuuldura keenya jira. Miidiyaa kana irratti namni gaafa bayii irraa kaasee waan garagaraa waan jibbisiisoo waan jireenya kee keessa argitee dhageessee yookaan taatee hin beekne waan namni siin jedhee hin beekne tokko kasiin jedhamuuf deemutu jira. Kasiin jedhamutu jira. Kunniin yeroo hedduu nuti wantoota akkanaa waan hin baranneef nu sodaachisa. Gufuu nutti ta'a duubatti nu deebisuudhaaf yaala wantoota akkasiiti iddoo hin kenninaa. Warroonni hojii kana yookaan fakkeenyaa YouTube chaanaalii hojjechuudhaaf eegaltanii jirtan hundi keessanuu ciminnaa fi ofitti amantummaadhaan hojjedhaa. Hin sodaatinaa. Yeroo hundaayyuu dandeessii kan kee laali. YouTubein kana hojjechuun amma dhugaa yoo dubbadhe dhugattiin cima. Hogguu akkanatti teessee laaltu baay'ee salphaa laafaa tokko fakkaata. Hojjettee ittiin milkaa'uun waagaa si kafalchiisa. Aarsaa si kafalchiisa. Aarsaa si barbaachisu kafaltee gaafa YouTubii kanaan milkoofte fakkeenya salphamatti hojii biraa gugurdaa dhiisnee kana yoo fudhadhe jechuudha. Ati dandeessii akkam akka qabdu uf gartee uf bartee jirta. Ofitti amantummaan kan kee siif dabalaa deema. Kana caalaa hojjechuudhaaf yaada addaa fiduudhaaf wanta hin jirre tokko maddisiistee burqisiistee hojjechuudhaaf sammuun kee kaka'umsa si taasisa. Garuu rakkoon keenya guddaan ammootu nuti asirratti waliin qarqaarru, wal cinaa hin dhaabbannu, yaada walii hin deeggarru, dogongora walii hin sirreeffannu, obsa waliif hin qabnu anarraa kaasee jechuudha. Yeroo hedduu obsa wal fixachiifna, abdii wal kutachiifna, gocha hin taane wal dadhabsiifna. Fakkeenya haqa walii hin eenyu, mooraalii walii wal dhoofna. YouTubein kun keessattuu haqa namaatiin deemte taanaan, haqni namaa, xuriin namaa, xinnummaan illee sillufte taanaan milkaa'ina akkuma milkaa'inni jiru kufaatiin jira. Baay'ee badaadha. Of eeggannoo cimaa barbaachisaa. Ofitti amantummaa barbaachisaa. Hojiiwwan gaarii onnee qulqulloodhaan ka sharriin si keessa hin jirre ofiifis ka hojjettu yoo ta'e, namaafis kan yaaddu yookaan kan qarqaartu yoo ta'e, rabbiif jecha nama qarqaaruu, rabbiif jecha hojjechuu, rabbiif jecha dubbachuu, ofitti amantummaa qabaachuun yeroo hunda waa hunda caalti jechuudha. Dhugaan isiniin jira. Akkasuma warroonni YouTubein isinii kafale waan gaariidhaan hojjedha. Wallahi waan gaariidhaan hojjedha. YouTube kanarraa riskiin kanan jedhamne isiniif banama. Yeroo hedduu kafaltii yeroo jalqabaa isinii kafalu waan bareedduu waan gaarii wayitiin hojjedha. Yookaan harmee keessanii waan wayitiin godhaame. Duraayin harmeen keessan isinii gootu balbala riskiidha, balbala milkiidha isiniif bana. Wallahi jechuudha. Akka abjuutti namni haadha ofii jalqaba hojii isaa yeroo tokko jedhee kufee ka'u, namni haadha ofii gammachiise hojii isaa san irraa wallahi utuu iyaadatiin anumatu waan kana argataaramoo anumatu waan kana hojjetaara jettee yeroo gaaffiis ta'utu jira jechuudha. Salphatti bakka kolfaa zana fata jedhaan waan argadha jettee hiyyaanni argachuu dandeessa. Waan hunda caalaa isin himu jireenya keessan keessatti warri haadha qabdan haadha keessan gammachiisa. Warri haadha hin qabne immoo haadha keessanii akka du'aayii godhaniif irraa sadaqadha. Amantii feeti qabaadha. Rakkataa gargaarii, beela baasii, dhibamaa yoo dandeesse darajaan keessi ga'e yaalii, miskiina yatiima gargaarii, bakka haadha kan kee hin jirretti irraa sadaqadhu. Haadha yoo qabaatte ammoo jabeeffadhu. Yaada muraada isii guutii fi du'aayii isii harka baniiti aamiin jedhii fudhadhu. Kanaan alatti jireenyi kan kee guutuun gammachuu, raahaa fi
qajeellu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Fiidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Dogongora jiru nu hoofalchaa dogongora jiran namootu nu jabeessaa isiniin jedha. Hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja. Dogongoroota jiran hunda keessattuu yoo isin qeeqe yoo isin aarse yoo isin miidhe akkasumallee hirmaannaa irratti illee yoo hanni keessan natti dhufe afooyinaa lillaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi tawfiq viidiyoo itti aanu haga walitti deebinutti dubartiin keessan viidiyoo kana wajjin haa ta'u isiniin jecha chaanaalli kun chaanaala naafiitii jabeessaa.